har'a viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe mucaa Liiviyaa keessatti tumamee hidhanii tumanii dararaa jiran jechuudha. Mucaan kun bakka inni jiraatu Liiviyaa keessa jiraata. Dhugaa rabbi dubbachuuf yeroon ammaa kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Tokko du'aan gargar ba'a, tokko otoo jiruuyyuu jireenya isaa keessatti azaaba addunyaa arga jechuudha. Wallaahi waan nama ajaa'ibu jechuudha. Ani ilmi namaa kun akkitti inni harki isaa isa dha'u, akkitti inni harki isaa jismii isaa kana qaama isaa kana qullaa ilma dheeraa ta'e ilma dheeraa irratti kana daawwatu. Warroota Liiviyaa keessatti uummata keenya Oromoo hedduu miidhaa turan. Uummanni Liiviyaa uummata Oromoo hedduu miidhaa turan. Ijoollee shamarranii irratti waa hedduu raawwataa turan. Asiin dura jechuudha. Mubaarak Musammaa maaliif nurraa callifta? Waa'ee mucaa kana maaliif dubbachuu dhiifta? Innillee jara keessa jira jechuudha. Innis uummata Oromooti. Abbaan isaa waan qabu hunda itti fixate jechuudha. Haadhan qabu jedhee abbaan isaa haatis yoo jiraatte maal godhu? Garuu immoo maaliif calliftan? Maaliif calliftan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha asfaan viidiyoon keenya har'a qabadhee isin dhufe kana laayik godhaa sheer godhaa bakka hundaan gaa obboleen kee jechuudha. Maaliif hojjettanii? Obboleessa keenya mucaa Liiviyaa keessatti qabanii dararaa jiranii hidhanii tumaa jiran. Obboleessa keenya kana sagalee haa taanu. Obboleessa keenya kana bira haa dhaabbannu. Abbaan isaa qabeenya isaa guutuma dhibbumaa dhibbatti waa qabutti fixate. Dachii biyya keenyaa hin beektan. Takki kontiraata kennata, takki hin gurgurata. Asiin durallee 550 kafale jedhee dubbatee namoonni viidiyoo dhageeffatan jirtu wallaahi baay'ee dhukoo garaa nama nyaata jechuudha obboleen kee. Uummanni Liiviyaa suni uummata keenya irratti waan hin taane hojjeta yeroo hundumaa hin darara. Addunyaa tana mucaan kun wallaahi dhasiin azaaba addunyaa arge jechuudha. Ilmaan dhiiraa akkasitti afaan gadi garagalchanii miila hidhanii harka hidhanii tumuun suni harka maaltu isaaniidha? Wallaahi rabbiin isaanitti haalaalu. Kaleessa Mubaarak Musammaa ijoollee keenya Liiviyaa keessa jiranii sagalee ta'aa ture. Namoonni Mubaarak Musammaa hadoochee akka inni miskiina gargaarres godhe ijoollee keenya jechuudha. Mubaarak Musammaa maaliif callisa? Har'a mucaa kana maaliif sagalee ta'aa jedhe? Namni 100, namni 500, namni 1000 yoo laale yoo gargaara. Oromoo wal dagattee jirti. Wallaahi wal dagattee jirti akka durii miti. Maaliif obboleen kiyya jiruun addunyaa tuni of bichaa ta'aa jirti. Qoonqoo keenya qoonqoo ofii kana bichaa ta'aa jirti jechuudha. Wallaahi dhasee mucaan kun dararabaa keessa jira jechuudha. Nas beessa. Maaliif isa tuman isinitti fakkaate? Maaliif isa tuman? Wanni isa tumanii mallaqaaf malee waan biraatiif isa tuman. Ishii kaleessa mallaqa sanarraa nyaatan. Kana si goosisu sima nama kennatu ani wallaahi biyyi suni garuu biyyuma azaabati. Liiviyaa jechuun wallaahi asiin biyya azaabati. Maaliif uummanni achi keessa seena utoo hin dararmin hin bahu. Ijoolleen achi keessa darbite hundi dararaa himatti. Obboleessa keenya kana hammuma dandeettanii sagalee ta'a. Bira dhaabbadha obboleen kee. Abbaan ani kalaas jedhee jira. Wallaahi nama ajaa'iba. Wallaahi jiruun addunyaa tuni jechuudha gabaabduudha. Maaliif obboleen kiyya kaleessa mucatti kichuu isaan dhabne jechuudha. Rabbi waan xiqqishu tana sababa godhe. Isa kana ka galgala ganamas tuman jechuudha. Galgalas ganamas biyyuunis beesaa baasan maal argatan? Yuunas beesaa baasan maal argatu? Uummanni kun wallaahi na ajaa'ibe. Akka itti na ajaa'ibe. Dararaan biyya ambaa kana jalaa bahuu dadhabne. Obboleen keenya caaltuun abdii culullee kinuu hamma ammaa jetti. Yeroo uummanni keenya maaliif bade jedha? Yeroo namni miidiyaa tokkorra jiru, yeroo namni onlaayinirra jiru, isa malee namni sun hin jiru. Yeroo namni tokko dhabamu, ka du'aan dhabame
كدوان دربي في هي جلني إيجاني جيجو غرو كجرو لما نحيا keessatti dararamaa jiru namni tokko sagaleen ta'u waa'ee ijoollee sanii namni tokko hin dubbatu. Ijoolleen sun wal duraa duuban akka waan namni qabsiise wal duraa duuban wallaahi dhasiif dhabama taate. Achuma caaltuun hidhamna abdii culullee odoo waa'ee isii dubbatee jedhutti ofii itti dabalame. Wallaahi nama ajaa'ibaa. Waa'ee mucaa kanaa jabaadhaa Oromoon hundi mucaa kana gargaara. Abbaa kana imimmaan irraa qoorsa. Abbaan kun abbaa ilmaati. Ana malee ilma biraan qabu jedhee jira. Ilmi isaa. Innis ana malee abbaa biraan qabu jedhe. Amma haadhoo dhiisa jedha. Maaliif namni waa harkaa hin qabne abatan waa gochuu hin danda'u. Ati bari yoo harkaa waa qabaatte yoo harka kee kana waa jiraatan waa goota. Yoo harka kee kana waa jiraatan nama gargaaretti. Abbaan ilma ofiisitti hin jaalatu. Abbaan ilma ofii gubaa kana keessatti ilaalu. Abbaan ofii gubadha jedha malee ilmi kee hin gubatu otoo isaa ta'e. Otoo itti karuu jiraate. Ana ofii dirre isa akkasitti tumasan abbaan isaa otoo bira jiraate ofii isaati aansa. Garuu bira jiru. Garuu immoo galgalaa ganam waan inni gubatu isa tumamu san caala. Halkanii guyyaa nama guddaadha. Umriin nama guddaadha. Garuu yaadni isaanii halkanii guyyaan ilma isaanii bira. Yeroo viidiyoo sana akkasitti argan. والله يا ربي كيا يا ربي كيا يا ربي وانا تانا نراقب والله كوني دلنسو لأجود دلنسو واحد تودي يرو أكد ترارا ما جران يرو أكد المنا ما ترارا كنا الدنيا ترارا مطولة والله لازم الدنيا تنمو المنا ما الدنيا تنا ilmuma namaa kanatu dukkaneessa jechuudha. Rabbiin maaliif namatti tallana? Haala keenya kana argeetiin nutti tallana. Maaliif jettanii hundi isaa badaa miti. Hundi isaa gaarii miti. Ka gaarii yaadu jira, ka sharrii yaadu jira. Kanaaf Rabbi wayii nutti tallana. Ummata ilma namaa akkatti miidhu kana Rabbiin barrafarraa xaraquu hin dadhabne. Kuni maal yoo jettanii yeroon hin dhufte guyyaan isaan dararamantu jira. Guyyaan isaan dararamantu jira. Warra ilma namaa dararamu. Uummanni Liibiyaa uummata hamaa keessallee uummata akiraati. Akka uummanni tokko Ameerikaa fi Ameerikaa irraa catte na fakkaata uummanni suni guutumaan guututti uummanni sun qullaa deeman jechuudha. Akkuma biyya Itoophiyaa keessatti maal jedhamte iddoon takka bakka qullama deemu. Maal jedhamti maqaan isiin jalaa badde. Akkasuma biyyi suni ofiin of bulchaa biyya bakka Ameerikaa irraa catte jirti jechuudha biyyi suni. Maaliif waan kana kaasee isinitti fakkaata? Uummanni deemee duniyaa jechuudha. Qaama kanallee qullaa isaa akkuma biyya sanittis maaliif namni maaliif nama dagatee kan jedhan hojii isaa TikTok warra TikTokittu uummata kana otoo nama gargaaranuu warri TikTok tapha ofii malee amma dhiisanii jiran. Mubaarak irratti fudha. Tapha ofii bichaatti fufaa jiran. Hojii isaanii bichaatti mallaqa isaanii bichaatti fufaa jiran. Mallaqa isaaniitiif jecha waa meeqa hojjetaa jiran jechuudha. Geema taphatan irratti. Kanaaf uummanni keenya rakkataan beelayaan kan biyya dagatamee jira. Maaliif kana godhan uummanni sunillee warroon nama gargaaran maaliif dhaabbatan? Ijoollee keenya numatu miidha jechuudha isaanis. Akkamitti miine nuti maal goone miine nuti isin eegale
wanni nuti goonee miine yeroo namni tokko uummata gargaaru kadhataa inni arrabsina. Yeroo mu fakkeenya mubaarak musammaa kadhataa inni asiliin kadhata asiliin bar nama ijoolleedhaa sagalee taatu mubaarak musammaa akkasii reediin akkasii ijoolleen kaayiroo hundumti isaaniitu jechuudha. Garuu immoo kadhata irratti jijjiiran bakka uummanni of jibbee nama hedduutu jira. Of jibbe maaliif kadhattuudha jedhanii maqaa itti baasan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya kana please like gochuun share gochuun uummata biraan ga'a. Buleen keessaa namni muraasni yoo ilaale faayidaa guddaadha jechuudha. Faayidaa guddaa argata. Harka keetis sawaaba argata jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like subscribe gochuu hin dagatinaa, koomentii barreessuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.